Seera jechuun seera walumaagalaa kanaaf kana bitannee haa dubbifnu baay'ee nurraa baranne jechuudha. Lammaffaa immoo uummata saba isaa wajjin marii gochuuf kanaafuu isa sirriimaan jechuudha. Kan bira egaa hawaasni kan ittiin beekamu naamusaan beekama. Bakka hundattuu naamusaan beekama. Akkasumatti akkuma baramnetti akka itti fufu abdiin qaba jechuudha. Kanaaf yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma amma nu jira ulfaata. Profesor Galatooma hamilee dangara teessoo isaanii. Hamilee. Horii taatoo. Ya Italia kan dhiyaatu walaloodha. Walaloon mata dureen isaa Hingaabu jedhuun dhiyaatan. Innis ammoo dargaggoo Mu'aaz Abdusalaamiin. So akkuma kitaaba mata dureen walalootis Hingaabuudha. Har'a guyyaan kama Hingaabu jedhaa jecha. Kanaaf Mu'aaz gara waltajjiitti. Mu'aaz gara waltajjiitti. Dargaggoo Mu'aaz gara waltajjiitti. Dallaa dullacha kalee daangaa qoree kalee karaa cufaa barbadaa abaarsa seennee bullee galaana dhiiga hammeenyaa dabqa dhiiga dhabuu keenyaa keenyaa halkii sangaa waatii keenyaa ormittiin qonnee facaafannee hamtuun ormaaf kennaa ijji callaa duwwamtee bara abjuu garaan keenya eeyyeen bara sana Hingaabu cabseera kurooroo du'a hunda baree lallabsiisee labsee kutaa ifa sobaa jaamsee dhugaas qotee baasee raasee qeerroof qarreetti hunda kaasee diina cabsee qilee buusee oromummaa boonsee baasee waloof galee biyyaaf ciisee wal gargaarra jedhee labsee garuu isa hidhuu gartuun gantuun waadaa cabsee Hingaabu yoomiyyuu waan qalee dabarsee. Qoosaatti hin dhufne jijjiiramni har'aa meeqatu wareegamee baay'een hafe gala meeqatu ilmaan dhiisee badeessa nyaate galaanni hagamtu hidhamee dukkanaas jira. Tana buutee dhabnee kaan dhabamaan argaa jaamanii dhumanii dhabne goottan sana malee qoosaa miti akkan warreeffatan. Har'a namoo wallaalee cabsee waadaa kalee dimokiraasii gatee mootiin abbaa irree faayidaa ofii malee ta'umsas awwaalee sabgaleessa miti abjuu haaraa malee mootiin bilisiginnaa har'as akka kalee nageenya hin barbaadu dhiiga lammii baree kanaaf hin callisu nan dubbata dhugaa yoomiyyuu hin dhaamtu balaqqees yaadaa hidhannoonis miti kaleessas kan dhufe maqaan har'as ta'u baannaan galmeerraa isaan dhaqaa jedhee karoorfatee jawwee murteeffatee dirree dabbaatti dhugaa facaafatee masloomsee kunuunsee hidda jabeeffatee dhandhamni mi'a isaa firii rarraafatee ani Hingaabu jedhee kitaabaan qabatee hunda akka beekuuf iccitii dhokate goota abbaa biyyaa jawaatu dubbate argaa hawwii hundaati bilikeessa mul'ate kaleessa sin sodaanne har'as hin dhibanne jabaan sabaaf kaalii kan dhiirraati geesse barreessaa walaloo Saadaat Elemoo. Saadaat jedhuun galatoomii Saadaatiin gara teessoo isaati. Hamileedhaan sinirraa. Ittaanee kan dhiyaatu kitaaba Jawaaroo kana Hingaabu jedhu keessa fuulli tokko ni dubbifama. Kanaaf kitaaba argannee jirra.
وهي كتير كتابة فونا جدا مسند دبل وقالي يتفوق أيه كنا توما أيه كبر كنا توما سنبوتو فلرس أبدي جوار فلرس أبدي كتاب سال بسوط كيان كدوم بونا كدوم بمدرسي يرو دروات الجزاء كالتين أرجوني أنا فوقا كن بيان راجويا سيركالي كذا باقي كماليرا أسمعنا كتاب جوار را فورا ريبابشاني كوتاشان diaspora jira shantoka tokko Amerika agayya kuma lamafshan Finfinnee ka'ee biyya Amerikaa kutaa Kaalifoorniyaa kaabaa buufata xiyyaaraa San Firaansiskoo qubata. Achirraa taaksii qabadheen yuunivarsiitiin Istaanfoord dhaqe. Yuunivarsiitichi mooraa hamma magaalaa takka guddatu qaba. Lafa heektaara 3,310 irra qubatee jira. Bareedinni isaa seensumarraa eegala. Magaalaa xiqqoo Paalo Aaltoo jedhamtu bira jira. Kutaan Kaalifoorniyaa haala qilleensaa waggaa guutuu jireenyaan mijataa ta'een yoo beekamtu keessattuu gamni ani dhaqe kan kaabaa Baddadarii baay'ee namaaf tolu. Sababni yuunivarsiitiilee gama baha Ameerikaa yookaan East Coast dhiisee Istaanfoord dhaquuf filadheefis tokko haala qilleensaa waan tureef murtii kiyyatti nan gammadee jira. Jawaar Istaanfoord ijoollee gochuusaaf dhugaa fidee jechuudha. Galatoomaa. Okay, anis kaya nitano bisa. University Stanford, nama Nilam Stanford. Jedhamu bulchaa kutaa Kaalifoorniyaa fi reessa beekamaa ture bara 1885 dhaabbate. Bara 1891 hojii eegale yaadannoo ilma isaa tokkicha daa'imummaan jalaa du'eef jecha bu'uureessan. Dhaabbata barnoota dhuunfaati yookaan immoo private institutionidha. Yuunivarsiitiileen Ameerikaa hedduun filatamoo sanan keessaa tokko yoo ta'u, baran ani baradhu barattoota 16,000 ol sadarkaa digrii fi gosa barnoota hedduu barsiisaa ture jira. Kanuma keewwattoonni tokkoffaa fi lammaffaa galatooma. Kitaaba dubbise kana seensarraa kaasee kitaabni baay'ee interesting waa'ee siyaasaa qofaa miti waa'ee barnootaa waa'ee jiruu fi waa'ee bu'aa bahii jireenya ilma namaa waan nama barsiisu. Kitaaba kana fuulumasaa mata duree isaan gochuu osoo hin ta'in guutuu isaa dubbisnee kan nuun galle Jawaar gaafachaa kan immoo itti namannis immoo diskas gochaa gara fuulduraatti foramii guddaa nu dhaabee zeen akkasitti yoo dubbisnee goone wayyaa aadaa kitaaba horate dubbisu asuma horachuu wayyan isin jedha guddaa galatooma garuu maqaa dubbisaan isin dabarsu. Egaa amma waanuma itti walitti qabamneef guddicha innis waa'ee kitaabaatiin gurgurtaa kitaabaati. Kanaaf kallattiidhaan gara gurgurtaa kitaabaatti deemna. Kitaabni Jawaariin mallattaa'ee dhibbaan kan gurguramu yoo ta'u, kitaabni kun ammoo akkaataa humna hawaasa keenyaatti 50 kan gurguramu ta'a. Kanaaf kallattiimaan gara gurgurtaa kitaabaatti deemna jechuudha. Kanaaf namoonni kitaaba mallattaa'ee bitachuu barbaadan maqaa keessan himtanii ergasii ammoo gurgurtaa kitaaba dhufattee gara horiin nageenyaa ammoo harka irratti nu gargaartu jechuudha. Kanaaf kallattiimaan gara gurgurtaa kitaabaatti deemna. Bisa sibra sinuan. Kini terkin di. Nanti kau enggak coba. Mati kesi kan cina tu kan bisa. Lalu beraja. Dia sudah sabar. Itu okey aja. Namoonni bitachuu barbaadan dhibbaan bitatanii ganaa tarree galaatiin hiriira galaatiin firii nageenyaa ana jiru geessu.
namni yeroo duraatiif amma saddaamitti kitaaba fudhatee ibsa Hase. Akka bareetti na sono. Fotos ni qabda ayye. Yeroo duraatiif namni saddaa fudhata ayye. Obbo harka fuudhe mee isa haasmete kanarraa qabu.
خلاص ابشر ابشر اكا جابت جلكبه جرى خير ناس بيبسه درو سام سدام تيب سات كودا كنو ها لا نسير لا نسير guys share kora tap share kora sir acho ye plate ke chief photo ka acho photo likha ibo lista kali likha jabat guys share coupling kora coupling seret abore photo na hafte kanya barat acho war dari photo na hafte foto na kapte में जो अब ऐसा 3 से खास बोन फोटो स्क्रीनशॉट दिया गाम में तेरे दे में गाम से खास आनो मामर फेन अम्मन शेयर के और पाकिस्तान मजा है बात والله दे मेरा के रेसिंग खासा मान लग के मक्तर लग मन का नमने योरो जल कबा खदा बखरते नहीं एरन नाफर रमजी नम सकाल मदा दे मर को कबदे में केस सरमान का माल तनबो दसत फरम यार कर नाफर रमजी फर आंटी को बिशाने guys share company को share company imsa यार कर नाफर रमजी दे फोटो से खासा karena बर्बादी दिन से बेबर warfanger tuh बर्बादी दिन से बेन जगत वा berbadi malah dap wi amma बर्बादी दिन से बेदेम dapat रे फोटो से खासा abo share company को ajaran mar man को imsa oh मन को प्लान पे दे मी खाना की इब्रा warta mana nanti Arkara siapa rambutnya udah ingat. Wallah berbadi di sana berbadi. Dia berada di kah? Imsa. oh Aku mau channel ini dia macam lagi dapat juga ke gardi dapat juga lagi sendiri. Imsa. Injalip tuh Arkana maka zoom ko te khana berada ki berada dapat foto se khasa. foto na kapte Oh Imsa. Dua namni mega bo bakatilem berada te khana alhamdulillah ji. वो थारा सदिन का amma foto se khasa de machi da ki kha mali bachi da ko sodate hai किताब abo Imsa jalala oh de machi da ki da chira ko ma sodate foto se khasa dan da mun mal da mal dole ni mal dole ni boy sa kamil dole ni
Egaa ibsaan fe'umasaa. Daree machi bitti. Ibsaa bara garuu humna barbaadeetiin dhabee amma nalkeeni. Barbaadu baatu. Uummanni jala kanaan konfilaatte wayii Jawaar Mohammadii. Aboo ibsaa. Ibsaa. Oh. Warda Aboo dhiifama foto bira dhaqiinsi footoo si kaasnaati. Foto keetiin jira bakka barbaadu. Aboo deemi ibsaa uummatii miti siifi Jawaar walumaa qindaatti shumu sirra dheerataa Jawaarii. Wai warda mana ndimne. Wayii ibsaa maadii sidii sarabbii si musudaa shumu sirra dheerataa Jawaarii. Ibsaa. Wayii uummanni konfilaattee jala kana. Ibsaa jaalala. Warda ni maratte. Ibsaa bismillah maal akka sodaatta wallahi nama meeqaat sirra gabaabaa hundi nalkeeni. Namicha keessaa dilee gabaabaan harkee deemee tachisii footoon si kaasaa takkanaa si kaafata. Kunoo siifi gurbaan kun wal qixa laalama gurbaan harka fuudhu jiru kun. Namni yeroo jalqabaa kitaaba fuudhee maal ibsaa. Mee viidiyoon bal'aa qo'een si faana ibsa. Ibsaa. Oh. Anatu. Maal sodaatteeti ibsaa keenya? Amma na argina. Achi dhaqiitii dhaabbaduun jee footoon si kaasaa. Warda ni maratte ko arraati. Way ibsaa wallahi amma na aarsitee jirta bakka akkam jechuudha kana jechuudha. Hai. Way ibsaa. Kuno siifi gurbaan sun wal qixa laa gurbaan amma harka fuudhu jiru kun gartee kuno ibsuma gaa gurbaa kun wallahi. Ibsaa wallahi singarree barmeechi deeqii dhaabbatu namaa na diddate. Abo. Gabu ilaali. Karam. Oh, kamera kan. Meechi nama kana keessa gaseene kaasi laalla. Allah mantik no betul. Ati kamera gurba kan ni jajachi demre. Aboo kamera gurba kan ni jajachi dem si laalla. Ibsa. Nanta gobar. Warda mancal lese. Ati silki gurba kan ni jiji achi demin jesi laalla bo. Maaluma taate ati achi deemu maa sodaate. Damsee mara. Odo libro na. Way jawwe. Silana chuma jira deebileen kitaaba tokko qoratee man. Kitaabni seenaa maalta. Ibsaa. Oyoga. Way Jawaar Mohammadii. Ibsaan maaliif achi dhaabbatee maaliif hin dhaabbanne na dhibee bar maaliif hin deddeemne ibsaan kun. Jawaar boo ibsaa viidiyoo achi mucaa kan achi deemsi laalla. Lalaalin. Guys, Awwataa si laalla ibsaa. warda ranta na mo kisan ga sidar bodo kabe wallahi lazim ana ibne na isi ta fai. Namni kama furate wala ibar. Way arano ibsaa. Wallahi ibsaa CV Jawaar bar waluma kita Jawaar tikishu masara dheeraadha mee akkasiin dhimi. Ya, tikasho na radera. Jawaar tikishu masara dheeraadha ibsaa. Duba maaliif achi hin deemne si laalla. Dati kasha ala, dati kasha. Keessa jira. Kitaaba fudhachuu jira. Inna ma da fatu ka kinu da ke. Kitaaba fudhachuu jira ibsaa. Badila. Kita gani da nega. Ya bisa. Nega kita bas. Ya. Yalla. Dole no bare. Aka buri.
Dalaga karena kamu kedatangan benar.